Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee bulchiinsa magaalaa Mattuu obbo Hacaaluu Laggasaa hordoftoota amantaa Islaamaa maraan baga ayyaana Iidal Adhaa yookaan Arafaa waggaa 1444ffaa nagaan geessan jedhaniiru. Ergaa isaaniin akka jedhanitti musliimota magaalaa keenyaa hundumaan baga ayyaana guddicha Iidal Adhaa bara Hijiraa 1444ffaatiin nagaan isin gahe nu gahe jechuun barbaada. Ayyaanni Iidal Adhaa jechuun afaan Arabaatiin ayyaana aarsaa jechuu yoo ta'u guyyaa addaa Nabi Ibraahim amantaa guutuu fi kutannoo gooftaasaaf qabu itti agarsiisedha. Rabbiin ilma kee aarsaa naaf godhi jedhee yommuu Nabi Ibraahimiin gaafate Ibraahim ilma isaa tokkicha Ismaa'eeliin gara iddoo aarsaatti geesseera. Amantaa guutuu Ibraahimiin ilaaluudhaan bakka ilma isaa tumaalessa aarsaaf waan dhiyaateef ayyaanichi kabajama. Kabajamtoota uummata musliimaa magaalaa keenyaa akkaataa barsiisa amantichaatiin qalma uduhiyyaaf qalamu hiyyeessotaa fi lammiilee keenya akka qalleeyyiif qooduudhaan ayyaanicha gammachuun akka isaan dabarsan taasisa waan ta'eef harka qalleeyyii keenya deeggaruun ayyaanicha haa kabajnu. Ayyaana kana yeroo kabajnutti nageenya naannoo keenyaa eeggachaa akkaataa amantichi ajajuun akka kabajnu ergaa koo dabarsaa. Ayyaanichi kan nagaa, jaalalaa fi obbolummaa isiniif akka ta'uun hawwa.